Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shama akkam jirtu bakkuma jirtanii nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu siniin jecha har'aas deebinee jira. Egaa maal qabattanii deebitan jechuun keessan hin oolu. Wanni nuti qabannee deebinee tokko yaaddoo nutis qabnu, yaaddoo isinis qabdan jechuu barbaadeeti. Yaaddoon isin qabdan maali? Yaaddoon an qabu maali? Tokko warroonni sooshaal miidiyaa kanarraa haala nuti irra jirru kana hundumaa waliin gartee hordofaa jirtan hordoftoonni keenyas bakkuma jirtanii nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu siniin jecha haalota nuti keessa jirru kanarraa baay'ee yaaddaa jiraachuun keessan nuuf ibsaa jirtan jechuudha. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Anis dhugumaa akkuma keessa yaaddaatiin jira. Maal jechuu barbaadeeti? Viidiyoo tanaa ummata Oromoo bal'aa biraan akkanaa geessan asumaaniin isinitti dhaammadha. Kanaaf ani wantiin godhaa jiru waanuma uumaan godhuu qabdu waanuma dirqama silaa dhaloota akka dhalootatti godhuu qabuun godhaa jira malee waan biroota akkallee akkaan godhaa jirre isin hubachiisuu fedha dursa jechuu isa jalqabaati. Itti aansee ammoo taateewwan haala dhufe keessatti qaamni jallina qabaaf yaaddoo qaba jennee yaaddoon yoo jiraate arafee natti fakkaate akka yaada hordoftootatti isaa ta'u nus laallutti jechuudha. Maaliif nu caalaa isin tutuu haala wanti kun keessa jiru hordofaa jira nugaa an akka numaafitti burjaajamtuu keessa waan seenee jiruu fi baay'ee waan kana haalaan hubannoo keessatti jechuudha. Namni burjaajee waa hedduu addaan baafachuu hin danda'u silaa waanuma godhuu qabnu godhaa jirra jechuu barbaadeeti. Tarii natti fakkaatee waan kana godhutti jira akka birootti namni biroo hubachuu illee danda'a jechuu barbaadeeti. Kanaafuu maal jechuun barbaada eenyu taanaan eenyu olii miti qaamni kamuu namni kamuu jechuudha. Hanga isaatti namni ni jira jechuu barbaadeeti. Haala kamuu keessatti haala fedhe yoo ta'e arabeenis yoo waan biroo fida ta'e yookaan michootan ammaas san caalaa itti deebi'ee ni yaachisa ta'e nus jirraa jechuu barbaadeeti. Hanga dandeenyutti sichillee waliin jirraa jechuu barbaadeeti. Kanaaf akkana jalaa hin yaaddonye isinitti dhaammadha. Kanarraan dhufu yoo jiraate immoo nuti hunduu waliin quba qabaachuudha qabnaa jechuudha. Waan dhufe hundumaa akkatti fixannu beenya jechuudha. Kanaaf isa goone immoo waanuma dirqama akka dhalootatti nurra jiruu fi akka heera uumaa keessa jirutti godhe malee heera uumaa yoon jallise gaa isinis ni agartu murtee gama keessanii kennuu dandeessan jechuu barbaadeeti. Maaliif wantummaan amma ta'e kuni hunduu waan nama yaachisaa, waan nama rakkaa, waan nama cinqaate. Namtichi gaa haala isiin keessa turte ni beeka. Beekusaan haala keessa turte ni beeka. Maaliif arafeen jechuuni ammas yoo haala sanitti kadeebuu ta'e wantiin ofitti dhiyeesseefuu tokko kanuma jechuu barbaadeeti kaniin isin ibsuu fedhu warra yaada gurguddaa qabda. Yaaddawaa jirtanis naaf galatooma dhaloota keessaniif waan irra jiran waan hubattaniif waan quba qabdaniif yaaddawaa jirtanii keessatti Oromiyaa atis naaf galatoom isin jechuu barbaadeeti asumaan keessatti hordoftoonni keenya warri yaaddoo dhalateenyaa qabdan hundi keessanuu naaf galatoomaa bakka jirtanitti hamtuu isinirraa haa qabuutti qarabbii jala naa jiraadhaa isin jechuu barbaada. Maaliif yaaddee viidiyoo xiqqoo tana marutti seeni beeytu haalota isin yaaddawaa jirtan waan hin argeef yaaddoo keessa jiraachuu keessa waan hin hubadheef ammallee amala isaa akka arafeen hin dhiifnetti waan hubataa jiruu fi ibsaa jirtanii fi anilleen isa kana yaaddaatiin jira. Yoo gorsaan irraa nafne waan gorsuu qabu gorseetiin jira. Isa kaan gaa yoo nu hafe yoo uleefaa taate malee wanti gorsaan na biratti wanti hafe takka hin jiru. Kanaafuu isaas nama gorsa san qabate waa hundarraa fooyya'u rabbi haa godhu. Ifaajjii teenyallee nama bishaan itti naqu yookaan nama ifaajjii teenyallee biyyatti naqu osoo hin taane gatii itti godhu rabbi haa godhu jennaa isaanillee haa qaceelchu. Waan kana keessa beekaa ani waan na dhibe namaa tokko keessa jira yeroo hedduu jechaatiin jira dhuguma namni keessa jira. Namoonni immoo dhalatan addaan facaasuu deemu yeruma hundaa hongaadha. Hongaallee hongaa kan qabne. Hongaa jiruu hin qabne, hongaa gammachuu hin qabne, kagaddaan yeruma hunda jiraatu jechuu barbaadeete. Kanaaf isin warri waan kanaaf yaaddaa jirtan keessattuu naaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Anis yaaddoo akkasii numaan qabaa garuu wanti rabbi tolche hin baddu inshaallah. Inni toltii abdiin qabaa rabbi nuuf haa tolchuma jenna. Isinis bakka jirtanii du'aa nu godhaan isiniin ja'a naaf galatoomaa viidiyoo xiqqoo tana dirqameetiin as bahee uummata Oromoo biraan naa gahaa. Yoon anillee dogoggora godhaa jiraadhe garuu na of okkolchaan isiniin ja'a hobbaa naa jiraadhaa. Wanti nan godhe immoo isuma uumaan godhe akka dhalootatti waan irraa gartee waan na ilaallatu isa saniin godhe malee inni biraa taniin taasise natti mul'atu garuu isin mul'achuu ni danda'a. Kanaaf na of okkolchaa isiniin jechuun barbaada inshaallah fuulduraafis rabbi waliin nurraa haa itichuu haa tolchu. Kana gaa du'aa uumaan bira dabarraa wanti rabbi tolche takka illee hin baddu rabbiin tolchiin gaa hanga feete dhiibbaa yoo gootellee hin dandeessu inshaallah rabbi nurraa haa tolchu jenna. Baay'ee nagaan naa tura hamtuu isinirraa qabu isiniin jaaladha akkana jaalattan niin beekaa nagaan naa tura jiraadha.